تهاجر أتين قافد أورمي فيديو كونغورا جدي دي قافد لكي أورمي فاستمنا أنساركم قبل Oke, sammu sobdu dogongortu qabna kan jedhu kuni dogongora jechuu barbaadde tareeti. ستمنا لك يا خلتينا ستمنا كاتاي كاس Oke. اوكي استاذ استاذ ميوت رجلتو استاذ ميوت رجلتو استاذ obboleettii koo ni qabnaan barisaa akkanatti qabnaati maqaa gooftaatiin sammuun kee haa qabamu yoo jedhe gooftaan sammuu si qabeera yoo jedhe sammuu gooftaa qabaa namichi ni qabnaa isa akkana qabu yookiin kan kana fakkaatuuti akka isaan maluun. Ela amma akkasii Sammuu isaadhaa qabna. afaan Oromootiin afaan Oromoo. Sammuu abujaalii qabnaa. Munir maal jedha Meeku tafsirri kun maal jedha? Ayata meeqasni jedhe ustaaza ayata kudha jaamiti. bisa siin dubbisa dhaggeeffatu bareedaa fidde yaani Ikira mana kan wajjisiisti bar. meme mul'atu annaasiyati dhama maal jedha annaasiyati bijaahilin jedha Kaka meetii godhaal tokko Eh? arabiffaa dubbifama arabiffaa innan je nu biratti dubbichi hiika isaa ergi silaati hiikaa turtanii Argaan jirtanii mul'atu mootummaa guutuu wanti kun. oya dhaggeeffadhaame dubbichi hiikni isaa erga silaati erga deebitanii hiikaa turtanii dubbichi waa'ee abaajaal dubbatee abaajaaliin ni adabnaa qabaa sammuu isaa qabuutiin adabnaa dhiikni isaa hiiktanii kanarraas Citaa jira billaa koppiliinki godha daawaadha yaa akhi ergaa islaamaa ummata gahaa jira waa takka nuun fayyadu koppiliinki taamtaabiin kun ana sagaleen na bira ciccituu jira waan isaa. dhagaamaa jira amma Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh qaaqaa ni dhagaama Dhagaamu jira Ali waalaikum salaam dhagaamu jira ana bira turee ga'u jiraan siyaa taaptaaf nagaan godhaatti yoo faayyee. okay amma dubbiin ni adabnaadha sammuu isaanii qabnaan isa adabnaadha abbaa dide kana inni kana mormuutti hin jiru kallattii ajandaa ustaas kadir al tokko ustaas kadir dhugaa rabbii dubban namiti alaa ustaas kadir gaaliin akkanattiin hiikuu qaba al tokko sammuu isaa qabna sammuu qabna dheedoo hiike gaaliin al tokko sammuu isaa qabna jenne gaaliinis sammuu qabna jedhee hiike gaaliin dogongoraan hiikame iddoo kanatti kan sheek Muhammad Rashid Abdillee sirriitti ifaa bar sammuu isaa ka jettu kun galuu qabdi yookaan sammuu Abu Jahlii qabna jedhamee hiikamuu qaba gaafa hiikamu jechuudha achi waa hedduu jira Quraana kana keessatti hiikaa afaan Oromoo keessatti sirri Aboo gaddar Kanaan dura bu'ee isinitti himne laamiin laamal qasamii dhugumatti jechuullee qaba isin jenne garuu hanqina laaluun qabnu waan guddaa ammoo nu fayyadee jira dogongora takka sun yaa ilmoo namaati maaf dogoggora himiste. qabaate yeroo takkame. Isirraa. Keessattuu dogoggora qaba. Masamma. Asirratti dhiifama naa godha gaaffis hin gaafadhu. Carraan akka naaf yeroo takka. Quraana akka malatti hojjeta waan ta'eef dhiifama. Yeroo takka dubbadhu. badhee Ishi galatoon. Mataa kee dogoggora qaba. Dubbaddu alii kiyya gaarii alii guddisa. Dogongora wanti qabu jiru. Yeroo kana Hiikkaadhaa bar maanaa miti labsiin. takka faaratti wanni isin galuu qabu. Quraana dubbistaniif jirtan guddaa irra kaa'ime. Wanta baasuu fadha. Ana qofa guddisa. Laa waan hin beekne irraa hin beekne mujaan malee dogoggora qabaa maal jee maa dubbiirra laaka gurbaan kun. Mucaa qaaqaa jettan kana jechuudha. Dhiifama garuu. Na guddisi yeroo takka guddaa irra na kaasu taas. Ma guddaa irra na kaaya na qofa.